Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo kanneen ayyaana waggaa haaraa Itiyoophiyaa bara 2014 ayyaaneffataa jirtaniin bagattiin sin ga'e jenna. Sagantaan keenya irraa dhimmoota lamatti fuuleffataa yaadannoo waggaa 20ffaa haleellaa shororkeessotaa fulbaana 11 bara 2001 Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessamee fi ayyaana waggaa haaraa fulbaana 1 bara 2014 kan Itiyoophiyaa keessatti ayyaaneffamaa jiru laalchisee jiraattota bittaaf gurgurtaaf gabaa ba'anirraa yaada walitti qabame. Kan sin keessummeessanii namoo daandiitii aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraatti dabarru. Waggoota 20 dura shororkeessonni xayyaarota imaltootaa kan Yuunaayitid Isteetsi afur butuudhaan magaalaa Niiwuork keessatti gamoolee waaltaa daldala addunyaa lama Waashingtan DC keessatti gamoo Pentagon haleeluun kutaa Pensilveeniyaa keessatti immoo xayyaarri butan kufuu isaatiin walumaa galatti namoota 2977 fixan. Haleellaa kana kan qindeesse hoogganaa Alqaayidaa Osaamaa Bin Laaden ta'uun battalumatti himame. Guyyaan shororkeessonni balaa hamaa kanatti dhaqqabsiisan fulbaanni 11 barana waggaa 20 guute. Gama biraatiin loltoonni Ameerikaaf kanneen biroon shororkeessummaatti duuluudhaaf gara Afgaanistaanitti bobba'anii turan waggoota 20 booda biyyatti gallakkisanii bahanii Taalibaan amma taayitaa qabatee Afgaanistaaniin bulchaa jira. Jiraattonni waggaa 20 dura gaafa haleellaan shororkeessotaa magaalaa Niiwuork keessatti geggeessame sana achi turan maal yaadatu? Namoota lama jaallanneen dubbiste keessaa tokko obbo Zinaab Abbaa Jabal Niiwuork keessa waggoota 50 jiraatan. Yaadannoo isaanii guyyaa sanaa kan isaan dubbataniin jalqabna. Ganama Stock Exchange keessa Tourist and Education Department keessa hojjedha. Ani guyyaa sana ganama galeen waa hunda qopheessaa jira. Tuuristiin ganama osoo dhufanii salphiitti dhaabbatu ollituudha. Kana jennaan an dura bu'ee nama lama taanee nuyi kana qajeelchuu TV bannee jennu walitti rakkataniin aksidentii rukuteera kan jedhu the first argine. Aksidentiin moo'ee jennee badaa hin naane after 15-20 minutes inni lammataa dhufee dhahe. Amma fiigichaan achi keessa manajeriin dhufee asii ba'aa jiranii tuuristii hundaa ganama sana gadi yaafnee jarri immoo hin beekanu. Gadi ba'aa jennaan akkatti bahanuu hin beekanu. Akka jarri achi ba'anii deeman maaliif Stock Exchange keessa gacuufamaa jira ka aksidentiin argamee miti. Jara gadi baafnee barriin cufamee nus sarratanyaan gadi baanee ilaaluu dhalne barriin makeenya fuuldura iddoon World Trade Centeriin kuni. Fageenyaan mamii ta'a lafa isin hojjettanirra? One blockii tokko. Gara meetiraa 50? Baanee dhaabannee isa namni kufuu isa namni gubatu dhaabannee ilaalaa irra nama danuu hojjetu. All of a sudden bildiingiin kun dhufee xaaxa'ee samaa irra ol ka'ee samaa gurraachessee gaaraa gadi nuunni lafatti gadi bu'u nu hunda irratti bu'eera dhufe. Katamaan Manhattan sun inni ifaan aduun sun dukkanaa'ee karaan nurkaa badee daaraa taanee namni kan kufee walirra deemanii maal jedhanii caccabnee achi Stock Exchange keessa nama biraatiin galchanuu nu bananii nu ol galchanii nu Florida. Achi lixxan? Achuman hojjedhaa amma deebi'een achitti baqaddegaa. Inni siribu ala nu ollinu tuuristiin tokko dhufanii nu wajjin ol lixanii suuta innee bootaa kenninee fi jara istiriitii goonee gadi baafnee booda akka jarinee manu taasifne. Achumaanii all day achi oollee manni nutti cufamee daaraa ta'ee dhagni keenya hundi daakuu ta'ee galgala gara 3 o'clockitti waaree booda mana keessanitti namni hundinuu akka galanu hamma nu isinitti dawwallutti hojiin nuuf hinaa jedhanii gannu dhiisanii amma manatti galuuyyuu training hin jiru transportation hin jiru miilaanan deeme from Wall Street to 42nd Street. Ammam sin fudhate? Sa'a tokko caalaa natti fudhateera. Yeroo gamoo sun hundumtuu caccabee lafatti kufee awwaara uffanne jettanii baqachuun hin oolu. Yeroo baqattan kufuun faan turree walirratti. Kufee namni danuudhaan mucaan naannaa wajjin dhaabannee ilaallu hiriyaan koo kufee namni irra deemee achi akkamuu taanee harkifnee ol galchinee trading floorii irratti dhaqee ciisee achi first aiding kennameefi nama danuutu miidhame. Hundayaan hundi kan koyyuu na biratti kufee otuu baqatu nama danuu kukkufee caccabee walirra deema ala namni kufe immoo namni hundi irra deema. Kanatti bada biyya nama miidhe achirratti keessa ediin dhufee booda hospitaalota geessanii achitti akka matee fayyeera inni duudha.
Egaa yeroo balaan inni jalqabaa dhufe sana isin waan cimaadhaan seene. Dubbiin kun waan ajaa ta'uu booda nu gale malee accidentii wayii seene. Amma alaa inni lammataa dhufee dhahu sana this is a dangerous something is happening. Kana caalaa dhufuun hin mala kan jedhu hunda daafnee faamiliitti dawwaluu maal jechuu amma ijoollee kan koo sila irratti dhufee ifaan fuudha. Dhufaan jiru jedhee kan haadha manaa kootti dawwale jennaan isiin aftaawun hojjetti ayitee ijoollee fiddee manatti na eegde galgala malee sila ana ture dheefuudhaan ture. Waajiraa ba'anii. Hojiirra baatee egaa hin fakkadama gaafa sana alaa dubbiin kun dhagahamu faamiliidha akka mana keessan eeggataa ijoollee keessan qabaa jedhanii isiinis baatee dhufte ijoollee fiddee manatti na eegde an galgala gaa kana hunda deemee dhufee baabura keessa deemee dhufee yennoon baabura keessaa bahee safara ga'u namni hundi maal taate achi hojjettan jedhaan ni kan natti kolfaa ni kan naaf hazzana. Daaraa uffattaniitu. Daaraadhuma ta'e kan wanti nutti kufe. Rabbitu na baase malee inni kufe suni mataa keenya farratti bu'ee oole. Diin maal ta'e 90 digirii achumaan lafa dha'e inni. Isa xaxxaa ta'etu deemee nama dha'e. Ija namaa miila namaa tokko jira kan dhagaan faca'e jira miti. That hurts a lot of people. Fire departmentiin poolisiin achumatti nu ilaalle nu biratti dhumanii nu rabbi hambisee achi gan namni danuun kan nu wajjin achi hojjetanu World Trade Victim jedhamanii tikeetiin nu kenname waan balaan kun nurraan ga'u dhaynee ilaalamnaa namni yoo simtamii isaa kaansarii yookiin developii waan kana qabaate permanently achi taa'ee akkamatee compensation kennamaaf akkamatee if they don't find anything. Every now and then you go and check yourself. Naqaadha. Kun egaa awwaara waan gubataa daaraa sana funyaaniin fudhachuu kan fafakkaateen yoo qaama keessan keessatti rakkina uumeera ta'ee jechuu. Exactly. Kanaaf amma wana gaaggaatti kotti jedhu na laalu waaqni na gargaaree amma wana nagaan uuman jira gaha. Asirratti obbo Zinaab lafti hojii keessan sana balaa sana booda deebitanii deemuu iyyuu yaaddofne? Yaaddofneerra jarrinis deebi'anii raayidha nu waamne torbii tokko cufameeti torbii tokkoon booda lafti sun xaragamee maskootiin xaragamee deskiin xaragamee kompiitariin xaragamee itti afuufamee maal jedhamee they call us back deebinee akka duriitti hojjechuu hin dandeenye raayidha suutennee biildii godhaa dhufne malee danuu hojjechuu hin dandeenye. My department was closed because of that for permanent. Departmentiin ani ittiin hojjedhu suni ergi balaan sun bu'ee kun argame lammata deebi'anii hin banne achumaan cufanii nama danuu kan achi keessa hojjetu horii isaa kennanii isa xurootaa baasanii isa compensationii barbaadu compensationii kennanii fi nama hunda gaggeessan very limited qofa deebisanii qaxaran. Isinoo? Anis nan ba'e anis. Maaliif kun ta'e? Maaliif tuuristii namuu hin jiru ammuma hin jiru tuuristiin dhaqee tireediin filoorii dhaabbatee ilaala dur ennuu nigdiin sun hojjetamu fooqirra dhaabatee ala jarri nagadanuu ala jarri baayinsel jedhanii iyyanuu ala hojii gadeemanuu awurooppaadhaa dhufee eeshiyaa dhufee chaayinaadhaa dhufee nama 3,000 fa'i dhufa kan ilaaluudha amma they cannot have that. Kana hojjechuun hin jiru achumaan cufanii dipaartimentiin koo achumaan cufamee amma wanaan qabansu. Asirratti obbo Zinaab egaa kurrifannaa guddaa ture addunyaaf iyyuu Ameerikaa yookiin Niiworkiif qofan turre isa booda jireenya akkamitti itti fufe? Baroo jette ani ergiin achi adeeme kompenseeshinii naa kaffalaniiru. Achi ka'ee tiriitmentiin fudhe. Maal waa hunda keessa deemee ilaalee saalaan nagaa ta'ee fayyaa ta'uu kan koo argee jedhu hojii biraa appilaayi godhee hojii biraa gadaachuma safara sana keessatti hojii biraan hojjetaa jira. Since then ergi gaafa sana asii hojiin kan koo hojii biraatti geeddareen achi hojjetaa jira. Jireenyi uummataa hoo ammam jijjiirame waa'ee balaa kanaaf? Balaa geeddarame namni. Nama alaa dhiisinuu kan achi waggaa danuu wajjin hojjenne wal arguu hin dandeenye inni kaan Niiwoorkii bahee deemee inni kaan Filooridaatti galee inni kaan faamilii isaatiin karaa bahee nan beekama kan sababa horii kan achi bahee hojii dhabuudhaan ijoollee isaa dhiisee warra isaa dhiisee kophaatti kan hafee jira rakkina danuutti fide ibindoo kompenseeshinii illee haa kennanu malee faamilii biratti rakkina danuu fideera ijoolleen nu wajjin hojjetan danuu. Karkara baanii tokko
jajjabaatanii dhaqanii waa tokko jalqabaniiru gara caalu bira kanarra bu'aniiru ala sana. Isinoo achumaan tura jettanii maaliif murteeffattan maaliif hin deemne? Ani erguman biyya kootii dhufe Niiwoorkii nan jira Niiwoorkii nan dhufe Niiwoorkii baheen beeku Niiwoorkiis nan deema jedhee takkaa hin haasofne safarri nuti an jiruyyuu dareen beeku safaruma tokko keessan ta'a amma waggaa kana hunda. Waggaa meeqa? Waggaa 50 ga'eeroo. Niiwoorkii keessa erga jiraattaniim? Ijoolleen koo asitti dhalatanii guddatanii nu hundinuu akka gaarii jirra koominiitiidhaanis bareechinee wal bira jirra jiruu ajaa hin jiraadhu akkuma gaarii hin jiraadha wanti asii na baasu badaa hin jiru jedhee kuman hasabe Niiwoorkii wal bareera jechuudhaafan jaalladheera. Amma naannoo balaan sun ga'ee lafa waajjira keessan durii yeroo argitanii gamoo gurguddaa ijaarameera garuu maaltu isinitti dhaga'ama? Nan deema karaa sana stock exchange biraalan darbu akka durii oopinii miti durii makiinaadhaan bira darbita bitaatti mirgatti jala darbuu dandeessa amma karaan cufamee isumaayyuu poolisii dhaabatee eega karaa sana makiinaan hin bahu because of security purposeedha jedhanii kana hojjetanii hangeen karaa sana gizee hunda nan bahaa lan dhaqee jara security dubbicheen salaamataa jedhee bira darbaa I go around the building nan laala nama an beeku yoo arge nan dubbisaa namni an beekullee badaan jiru tokko bichuudhaan badaanatti tola safarumti suni I love it waggaa 19 hojjedhe achi. Kun hundumtuu darbee waggaa 20 ta'e. Niiwoork har'aa fi Niiwoork yeroo sanaa attamitti ilaaltu? The big difference waajanuu jira inni haala sanaa badaa easy wayii ture salphaadha walitti deemaa walitti dhufaa wal dubbisuun maal jira ergii balaan sun bu'ee ka'ee safarri sunis namninis fiigichis jarjaruunis tu itti danaataa dhufe insecurity wayii ta'aa dhufe akka duriitii miti. Ofirratti amantaatu hin jiru. Yaa bichuu insecurity ta'aa dhufe amma safaruma sana hojjedha badaarraa fagoo miti. Bulookiinuma hundi keessa amma security danuun arga. Poolisii bulookii tan arga amma iddoo hunda. Ijoollee abdii kana bareechitee safara ajaadha jettee wamtatti hammatti